gara gal kamallee qarraa tu gadi hin baaftu isiin gadi baaftu miskiin akkas itti ba'uusani hoolaa keessa taa'e. والله بالله كنا فوت كانوا توقف على فاتي قرتي ما هي نصير ولا قد ما جرا Akkati isaan gabbaafti faata hin bar. ولا قفتيها Malee qaamatti gara gali birrii as ergisan as kan jedhee viidiyoo irraa waraabee maal jedhu kana duutee baddi malee ta'uu fi itti mudhifti malee kan isaan waraabdu. أما نقام فكينا في إنا ما إني بيت بدأت كوسان ما بدأت وأنت كجفور نجور أما نو يبقى فانين كاي نكون بر إنسال فداي أما فكينا في جباتي سيف تما تي دعنا نمو إتوجه إنسال فداي سرتي سال ما جري جا فداي إنسال Maali? إن كنا ورا فيديو ورا بكوني أنا ما فكينا فكينا سيف ونمو إتوجه إنسال فداي أسيت هكاكو مالك يتن كبدا سال فد كم يجري ثانم برا كم جري جبافت كلام يجري ثان كيسون بدأ كم كيسون توليجا أوف فيديو ورابا يوكيم بريتني اسم والله ما كافاني كاو كان فيديو كيتشتا كما لك نياتي اركبد نجور كما انا ما ورا ابو دوي بدا مالي والله انت الف دنگا فدو كيسان انا غافل سفو دوا Maal gaafata garaati maal inni wanni gaafatu? كونو فيديو ورا بري راجا سنجني بر ورا بري راجا سنجني Keessaan hin gaafadhuun sodaadha. Keessaan hin gaafadhuun sodaadha. Yetta haati kamaasitti amma dheengaddi tana viidiyoo asirratti Khaalida walii wal galtanii qamisii ofii maridhadha himee as gattaa achisi maal godhi jettu saniiti barbare. Hin saalfadha isaa fi bar asitti akka jennee amma waa huccuu yaafadhu jenneen ufin mari jenneen mare keessaan ammoo mee ofirraa baasitti kan ofirraa ba Habibi maal hambifattee inshallah ofii maridhadha jettee bar wanni ata hambifattee maal inshallah. kun du'aa dhagaa qaadha fooloolee argattisan بارك الله فيكم جيري Man qalbiin dubartii akka laaftu bargizima sana achi ilaale yaa rabbii yana laaffis hin jedhachuma ilaale argee bar. والله قربين دبرتيتون بشان يعني قلبين دبرتي مسكينة لو ربي ودب Wallahi gizee isiin akkasitti mee ofin mari mee akkana godhadha himee gattaa himee achi garagal mee itti akkas jedheftee man kunooti jedha ajajamtu. لا أكاد مالت بيدا وان يعني يوم ما دوم كرب جلسة كي إن قبض يعني ميرا كده جيدا إن قبض كيدي ميدي يوم يدين إن قبضت أجر ديفتة لأ يعني كيدي ميدي كارتون وفيتون ina me la ofirraa siisee bar ofirraa achi siisee nama biraatti qaba takka akka hin jenne namatti amma daqiiqa sa'a أنا بلزنا maal hojjettee amma Kus jedhi sooraan illee dheengadda akkas jedhaan takka wallaahi itti qabu ta'a asirratti baatee akkas isinii taate akka barbaaddan godha rakkoon qabu. amma achiin qaraasifna abbo kala No ta'a asirratti isinii baateetiin akka isin feetan isinii taate rakkoon qabu. Gangalcha. taphachuudha yaani taphachuudha malee bar waan biraatiif miti yaani huccuu fi maruu sun dhugama badaa taphachuudha malee waan biraati miti haala faati yoo warri Taphachuu atama fakkeenyaaf qoy amma fakkeenyaaf qoy ama waa si gaafadha. Ati intalti ati dhugaan hin fuudha jettee karoora baaftee hin fuudhaa jaartii naa taati haadha manaa godhadha hin fuudha jettee ati yaaddu usuu akkas ka godhu fakkeenyaaf sooraan akkas ka godhu osoo itti dhufte eti intala san ni fuutamoo ni dhiiftamee ati dhugama dubbadhu. amma kunoo jaartiin tiyyada kana jirti sheek akka mubaalaga kanatti hin baalagu maal gootee keessa bukkitti hin bilooka gaasan bilooka maal goote maal goote dirfaa Kanaa bar. antiyya ta'uufi jana jaartii tiyyatti hin fuudha jedhee karoora itti qarbadhe takka maal goote tiktokii irraa sheekaa fuudha hajjabattee adeemtu maal goote dirfaa kana maraatte hin bilooka wallahi hin bilooka yoo isin mendeqqatte tabiraa soqa garee markataan himoo dhaqee Rakkanne wallaahi. والله بالله dhaggeeffadhu ammallee waatu bari waan ofii irra jirillee warri miidiyaa kanarra tokko tokki haara jiru oduu gaafatanillee baay'ee ishin jedhu hin dida. Gini rabbi nu haa dhiisu malee dhugaa dubbanne rabbi nu haa dhiisu warri markaza keessa jiru sun hamatullee bodoon ta'in hin didu. Wallaahi hin didu. Qasaman billee. Bunyo ka daabboon. Hin didu. Wallaahi hin didu argite. Ya wallahi. Yaani tokkokkii hin beekanii akkuma su dhufanii achi qubatanii achii baftee diqqisuma lubbusi dhungan namaa salaama. Wallahi hajjabatu sun. Qaata bugati. Osuu di.
تا dhugaadhaan rabbii ofiitiif hajjabatte numa jirti beektani ta kabajaa qabdu ta rabbii ofiitiif dhugaman hajjabatte ni jirti ta fakkeeffata deemtullee jirti anamma anuyyuu guyyaa wayii jechuudha wallaahi nama namni asirratti beeku kan gisee akkana namni waa onna jetteetti asirraa ustaazota jala ooltu guyyaa wayii nama maan kaastu sila wallaahi hedduu salaata fajrii salaatuuf ka'ee abjuudhaan si argee jennaan sirratti dawwalaa jiran wallahi namni ayyoon suni bakka hin jiraamtiin namni akka wayii kanatti ilaala as keessatti akka wayiitti ammallee waatu jira dhageeffadhu ammallee dhugaa rabbiitti shamarri miidiyaa har'a hedduun isii qaruute waa argiti waan gabbayaa oolu kan argiti akka itti namni wal miidhu argiti akka itti ijoolleen itti miidhamtu argiti shamarra hedduun ginii immoo shamarri wallaahi billaahi aniin argee dhugaa rabbiitti an ijoolleen achi jirtu sun ima odoo daawaa dhagaa ooltu uf dagatti gidee bas dhiira bira geetti gidee bira geetti jarri wannoo taate uumama yaraati jarri osoo wannoo taate abbo takkatti ma qalbii lamaan qabdu maali lamaan qabdu takka lama qabdu takkatti dhunga taasuma harka taasuma jirtu nu mul'ifti abbo maa dhugaa dubbata wallaahi barabba akkin deemte agaar mira gooti abbo deette waa dhufi wallaahi enu buuse arawaate billi itti gatabamu ufi maa buute ta'uu na oolu deebis barakallah fiikum deebi waan ufi ajandaa jijjiira deebi ayye والله أجندة جيرة ديبي مالتي وفي بوته مو نمسي بوسه no nama silkii wajjin irra bilbilame kanaaf fi namni hundaa miti jechuu barbaada beektani namni hundaa miti tan jireenya boruullee barbaaddu ta boruu dubartiin boruu jiraachuu barbaaddullee jirti tan hadha bichaadhaaf jiraachuu feetillee jirti hundaa miti dubartiin. والله dubartoota na rabbi isin yaalaaf sunu amma anaaf shodden odoo waan feene goone gadi hin baafnu beeka keessumaan finna malee waan feene. Ara beekii gadi hin baaftanii. Wallahi ni saalfadhaa yoo mee namni tokko. Gadi samaan gadi hin baafne miti rabbi jedhaati. Wallahi billahi rabbitti hin kakadha. Dhiirrumaan takka asirra jirtu dhibbi keessaa paarsantii meeqa suuraa dubartii takka yookaan viidiyoo dubartii takka kan fuudheetiin hiriyyaa ofiititti dhiira akka isaatitti hin mul'ifne inuma hin jirre inuma mul'iftan. Gadi hin baasu osoo hin taane inuma mul'iftan. Hin mul'ifne yoo walitti himne malee. Maal inni inshaalla maal gaafa fuutee mee fakkeenyaaf shooddee irratti achi ergite maal fa'a wannoodha shooddeenis fuudheetiin wannoo ramzii irratti erga ramziin afarsoo musmeetti erga kalaas hundi keessan numa mul'iftan hin mul'iftanii. Kaata gabbaa ta'ee magaalli dammi jalli damma kaata gabbaa. Hin mul'ifne jetti. Auzu billahi amma dhugaa rabbiiti shoodde falma dhobo nuyi waan akkana oduu arginellee da keessan jirru. Waliin mul'isuuf baasuun garaagaraa waan haala faati. Anaaf suuraan baabiti yoo itti mul'isee gabbaasuun rakkoo hin qabu. Gabbaasuun badaadha. Waliin mul'isuun maaf mishkila. Maa dhalaalleen akkasuma bar. Dhalaalleen inni mul'ifti jedhanii akka tasaa yoo argatte jilbaa gadde. Wallahi maa mul'ifti saa yoo Wallahi billahi rakkanne yar miidiyaa irratti qasamuun billahi. Dubartiidhaan barsa aan kudha lama walakkaa taanaan dhiiraa waliin haasa'inaa jedhaanii bar. Halkan. Anama wanni agada rabbiin na eegeen jechuudha. Gisee kuneetiin jiru san namni akka kiyya janaajjanu hin jiru. Gisee kam janaajjanaa ganama sa'aatii torbatti silkii lama qabaa iimoo lama qabaa. Silkii lachuurraa iimoo tokkicha silkii lachuurraa fayyadamaa. Asii ganama sa'aatii torbatti akka gabbu'ee hojii gabbu'ee eerfoonii gurra kaadhee asittiin dawwala. Otoo isaa waliin haasa'u hanga misaatitti. Misaa likki misaan gahu ga'ee chaarjiin fixatti silkiin taan irra gaccufee taan itti dawwala. Hanga asraa uffata ijoollee gisee mana barumsaa ijoolleen galtee miicutti ittuma naasayaa. Galgaltiin. Welcome Kingo. Galgaltiin kennaani bas ifaan dhaamee sararatanyaa waliin faa'uudha fayyadametti. Toofta saniin harkaalitti agarsiisa inni miira keessa galee hafuurri kun adda citee akka waan godda bahee inni godhatu kana jechuudha. Biraa baafadha naga kiyya. Nama gaara diigaa olee galee bara inshallah. Kalaas qalli inni illee guyyaa bakka hojii oolee waliin hojjetataa oolle naga kennaan adda balla jechuudha. Amalli.
ijoollee wannoo jana jani takka ijoollee suudiin jana jani ani ijoollee qaaxar jana jani. Ijoollee Suudii tana badduu Kamoon takka ijoollee Suudii baddaan hin jiru bara. Ijoollee qaatarii waliin haasa'e takka laaqobsi suudii sagal jaha jedhu narra dhumnaan an akka waan sheexanni narra seenee wayiitti ofirraa ilaali. Wallaahi tasa ijoollee suudii keessa jirtu waliin haasa'u. Tasuma. Haadha faatee tokko ka gaafa waggaa 4 duraan hin yaadadha ka mataa goofaree tokko. Wallaahi ijoollee suudii keessa jirtu wallaahi ittiin kakadha. Guyyaa takka laaqobsi suudii jana janiin beeku rabbi narra. Tasa dogongora keessan ijoollee qaatarii waliin haasa'arra jaata. Ani ijoollee qaatarii keessa iyyuu haasa'ani. Namni akka ijoollee suudii janaa beeku hin jiru gargaaru. A'uudhu billah. Ijoollee suudii jechuun inshaallah korbeessa araba santu. Ijoollee suudii ada guyyaa 4 janaa jennaan guyyaa shanaffaa akka namas kooskii yookaan suuqii banatee kanatti balbalamatee ketteetti meeqaan bitteetti. Gamaan baddu Facebook ofii irratti.